durbummaa deebisuun akka danda'amu beektu. Durbummaan erga badee yookaan virjiniitiin erga badee deebisanii walitti hodhuutiin wanta haayimeen jedhamtu yookaan durbummaa jedhamte kan waamamtu afaan Oromootiin isheen erga cittee deebisanii sarjariitiin walitti hodhuun akka danda'amu beektu. Inni kuni haga persentii 90-95 effektiiviidha kan jedhu qorannoon tokko ni ibsu jechuudha. Garuu side effectii qaba. Side effectii isaa maalidha? Tokkoffaa infekshinii uumuu danda'a. Lammaffaa akka malee fayyuu danda'a yookaan iskaarii uumuu danda'a. Sadaffaa yeroo walquunnamtii saalaa dhukkubbiin itti dhaga'amuu danda'a. Erguma fayyee ji'a 2 ji'a 3 booda gaafa dubartiin sun walquunnamtii saalaa gochuu jalqabdu dhukkubbiin ishee itti dhaga'amuu danda'a. Ni gara biraan dhukkubbii ishee irra turu naannoo qaama saalaa ishii yookaan handhuuraa gadi naannoo qaama saalaa ishii dhukkubbii irra turu yeroo dheeraa fi itti dhaga'amuu danda'a jechuudha yookaan chronic pelvic pain jennee kan waamnu jechuudha. Kanaafuu side effectii hin qabu jechuu hin dandeenye jechuudha. Inni gara biraan immoo erguma deebisanii walitti hodhaniiyyuu gaafa walquunnamtii saalaa gootu dubartiin kun ji'a 2 ji'a 3 ji'a 4 booda gaafa walquunnamtii saalaa gootu dhiiguu dhiisuu danda'a. Kanaaf dhiiguuf gaaraantii mitii jechuudha. Akkuma durbummaa isa kaanii akkuma durbummaa noormaalis dhiiguu danda'a dhiiguus dhiisuu danda'a jechuudha. Inni kunis erga deebisamee walitti hodhamee erga turtee walquunnamtii saalaa gootee dhiiguu dhiisuu danda'a jechuudha. Inni gara biraanii piroozijerii kana baay'ee simpiliidha yookaan immoo salphaadha. Tokkoffaa hadoojjitu naannooma sana kennamutti naannoo qaama saalaatti kennamu ni hodhama. Inni gara biraanii hospitaala ciisuun hin barbaachisu akkasumas dhukkubbii baay'ee hamaa qabaachuu dhiisuu danda'a. Inni gara biraan immoo piraayiveesii ni qabaata. Namni biraan beekuu hin danda'u dubartii sanaa fi hakiima sanarraa kan hafe akkasumas immoo riizaaltii argisiisuu danda'a jechuudha. Inni gara biraan xiqqoo ishii durbummaa yookaan virjiniitiin sooshaali faana hawaasa faana meental kaalcharaali faana waan wal qabatuu fi yeroo tokko piroozijerii kana amanuun illee akka kaalchariitti nama rakkisuu danda'a jechuudha. Inni kunis saayid effektii piroozijerii kanarra jirudha yookaan sarjarii kanarra jirudha. Waan dhaggeeffattaniif galatooma Dr. Yoon Bashaanaati.